gaafachaa jirru amma soo jiraate ganni namcoon kun eenyu wajjin jiraachaa turte bildingi kamirra turte sababa ishiin itti duute wannuma beektan nutti reeffi ishee hospitaala kam jira kana alatti I don't know bichaan akkamitti akka hubattan hin beeku. Okay yalaala amma mucaan illee qeemee yeroo tokko abdiin asiis faansin deeggarlee rawante sagaleen ko jira jireetu koy akaalu koy okay sagaleen ko jira miti abdiin jiraatu fuf tokkoffaa abdii itti fufi tokkoffaa bakki ishiin itti duute alaabtur booldingi alkaasmiyaadha ka ishiin irratti duute jechuudha. Sammak bildingu sammak jira miti sagaleen ko jiru indire aggeeffadha dii lubbu aggeeffadha dii mucaadha koy sagaleen ko jira abdii jira marga maal jedhe esti nutti booldingi jechuudha. Ishiin irratti duute alaabtur booldingiidha. Kana namoonni shaarjaa keessa jiran guutumaan guututti beekan isinii galee. Min building bakki ishiin itti gubbaatti darbamte jechuudha. Alaabtur booldingiidha. Alaabturiin san dammootu biyaan seekuriitii 5 qaba. Guddaadha. ID malee iyyuu waliin galan isii galee. Booldingii akkaan eeggamu shaarjaa keessatti alkaasimiyaa keessatti booldingii akkaan haala qabus. Booldingichi sun booldingii guddaadha. Kaameraan qaama isaa guutuu keessa jira jechuudha. Kana dammoo kan adda baasu kaameraadha ilaali. Amma isin marrajaa kana kan himu mootummaadha. Kan dhiiga mucayyoo teennallee marammaree baasu mootummaadha. Shamizii ishii kana eentu harkaan qabeera. Kana hundaayyuu ashaaraa kan kaasutu mootummaadha. Obboleessa kiyya rabbi si jajjabeessu. Obboleettiin tante sibichaa irraa osoo hin taane hundarraa deemte. Amma nuti ebaltu ajjeesee irra hin jirru. Dhugaa ishii barbaadutti jirra. Dhugaa ishii rabbi haa baasu. Isinii galee miti. Mucayyoon amma gubbaarra darbamte haga gubbaarraa uf darbite yookiin darbamtetti sa'aatii dheeraa lafa turte. Hamma lafa turtetti seerri nama achi jiru nama tokkochaa yoo ittiin dhiyeessine. Anaa miti, anaa fagoo, anaa ajmaan jiru miti namootuma qaama sa'aatii isaanii achi argamaniyyuu hunda isaaniiyyuu irraa battane seerri. Namni tokkochi ajandaan biyya kana akka biyya kana keessaa bahu hin barbaadu seerri. Maaliifi namni tokko seerri kun biyyi kun biyya seera qabdu, biyya heeraan bultu, biyya kabajaadhaan bultu. Akka anifati jarjarree anifati fiinnee akkanatti harkatti haa ta'u jennu santi keessa hin jiru biyyiti. Sagaleen kun jirti miti? hin jirtu dhagaan jira. Sagaleen tu jirti? hin jira abdii abdii networking qaba. Eshi ganni ani waan isin barbaada dhiifamallee naa godhaate jidduudhaan seene wanni isin jechuu barbaadu maaltu jira seetee bara dheengaddaa micaan tokko fujeeratti du'e reeffa biyya galchee jiraan. Karaan itti galchee micaan amma obboleecha jedhe kun wukkilinnaa guutuu Itoophiyaadhaan ergamee fi embaasiin bilbilee fi mucaan kun hordofuu hin danda'a. Malee innu wanni wukkilinnaa otoo hin fudhatin waa takkayyuu hordofuu hin danda'u. Waa takkayyuu. Amma bakka wukkilinnaa jiru darbasi. Hordofuu kan danda'u. Bakka reeffa gashaan jiru yaa uummata kan akkamitti itti waa'ee wukkilinnaa miti haasaa kan jirru bani Adam afaan Oromoo si galee waa'ee wukkilinnaa miti haasaa galchuufis ta'ee Gamarratti muutii qabi. abdii beema uummata kan akkamitti itti himna waa'ee wukkilinnaa miti Ilaala haasaa uummata kan jirru. dhaggeeffadha. Ila uummata Waa'ee dhaggeeffadha mee. wukkilinnaa maatiin micayyoo hin jira. Micayyoon haadha Sammuu banadhaa dhaggeeffadha. Jaran. Micayyoon gosa qabdi uummata dhageessanii gurra. Waa'ee wukkilinnaa bira miti kan jiru. Wukkilinnaa embaasiin harka jira. Embaasiin jira. Embaasiin Itoophiyaa jira. Seerri Mee jira imalaa jira. dhaggeeffadha. Ganni dhaggeeffadha. Ila ganni uummanni kuni mee akkamii isin asraddaana. Biyya kana keessatti seera biyya kanatti aanee kan jiru nuti imbaasii keenya harka jirra. Mootummaa qabna, mootummaa ittiin bullu. Imbaasii jechuun bakka bu'ummaa mootummaa keenya kan ta'e nu bulchuudha. Isin galaa miti Oromoo. Imbaasiidha kan wukkilinnaa isii kennuu danda'u. Kan mucayyoo tana guutumaan guututti alaabtinnaa nu hunda keenya irraa kan qabu mootummaa biyya kanatti aansee imbaasii kenna. Imbaasiin biyya kanatti paaspoortii isin haaromsiisuu qofaa miti kaas jiru. Waan baay'ee isin gargaara, waan baay'ee hojjeta biyya kana keessatti.
CID ta'ee biyya kana keessatti waan baay'ee hojjetaa jira, waan baay'ee isin gargaaraa jira, waan baay'ee isin bira dhaabbataa jira. Kana jechuun dammoo obboleettiin teenya duutee rabbi si araaramu. Rabbiin haa araaramuu fi lubbuu ishittan jannataa haa godhu. Kan nuti gochuufi dandeenyu du'aayidha. Sagalee ishii ta'uu dandeenya. Hamma ajandaa kana dhaabuu dhabne hamma dhiigni ishii kun maaf badee itti gaafatamummaa fudhannutti malee obboleettiin teenya akka homaan taane akka dhiigni ishii bahee haadha ishiittis nagaa hangalchinu abdii qabna. Tarii dammoo obboleessa ati yoo obboleessa taate obboleessi ishii kun azira kayyachaa jirtu obboleessa yoo taate siigalee obboleessa dhugaa yoo taate boru yoo imbaasii bakka hin beekne bakka imbaasii deemtu si tokkomna takka bakka wikilinaa itti gaafatu sitti himna lama siigalee afaan tuna rakkisaa eenyu wajjiin deemaa yoo ta'e nama sii goona dhageette imbaasii ka ati deemtuun afaan oromooti yookiin afaan amaariffaatiin tajaajilamta afaan walabtiin faayilii tajaajilamuu dandeetta afaan Itoophiyaan qabdu guutuudhaan tajaajilamuu dandeessan imbaasii yoo deemtan sabaaf sablammitu hojjeta waan ta'eef isinii galee asii dammootuu reef ishii eessa jira yoo ta'e dammoo reef ishii obstaala mootummaa keessa jira gaafa wikilinaa fudhatte bakka reeffi jiru poolisiinuu si geessiti eenyutu si ajjeesee dammoo siirnu axxaarree irraan ba'a maaliif jennaan biyya keessa illee jiraachuu hin danda'u namni si ajjeese kun biyya kana keessas jiraachuu hin danda'u namni kun ishiin ciiftee boqatte namni osoo lubbuudhaan jiru du'ee jechuudha. Kanaafuu ati wanti si gargaaruu danda'u yoo jiraate ganama lookishin embaasii si ergaa nama si wajjin deemu siifan godha karaa kanaan si gargaaruu danda'a bada obboleessa kiyya. Dhageette karaa sanitti si gargaara. Informeeshinii nuu kenni yoo jettu ati nuu informeeshinii hin qabdu ana informeeshinii maal si kenna. Si galee miti? Kanaafuu wanti nu wal gargaaruu dandeenyu yoo jiraate karaa kana qofaa karaa seeraa irratti seerri axxaarree dhiiga obboleettii teenya rabbi haa baasu kana du'aayee godhaa fi mucayyoon tun dhaggeeffadha. Kanarratti aansee shamarran 10 ol dhiira viidiyoo shamarran 10 ol waraabbatee harkaa qabu sababii mucayyoo tanaa dhiira akkasittu qabamutti jedhama sa'aatii kanatti. Isinii galee miti? Warroonni maaraatii keessa jettanii shamarran waraabbattanii shamarran waan saniillee kokkisaa jiraataa jirtan. Bishaan itti nyaadhu dhugi eenyullee jalaa bahaan jirtu. Shamarran waan akkasii isinirra qabanii illee yoo jiraattan hin sodaatin akka waan san gochuu hin saalfanne ati hin saalfatin ufitti deemi imbaasii deemi beeksisi. Lubbuu tantee baraarii lubbuu obboleewwan tanteetillee baraari. Sirra tagae nama biraarrallee hin gaa waan ta'eef. Amma achi CID'n biyya keessaatiif CID'n biyya kanaa wal ta'anii hojii isaanii hojjechuutti jiran obboleewwan kiyya. Kanaafuu ermijjaan isin fudhachuu qabdan ermijjaa dhiirota biyya kana keessa ta'anii isinitti taphachuu jiranitti ermijjaa fudhadhaa isiniin jenna. Namoonni hundumti keessanuu wanti isin sodaattanii jiru akka waan biyya jiruutti sodaattanii viidiyoo kiyya qabateera birrii kana isaa kenna. Shamarran waan akkasitti jiraattan jiru shamarran baay'ee keessan argee jira. Keessanuu kanatti himattanii viidiyoo san akka hin balleessu godhinaan jettanii baay'eetu jira. Kun hundinuu amma gara seeraatti taree jira jechuudha. Seeratti kennamee jira. Qaraayyuu hamma wanti kun sirraa'uuf afaan keenya gonfannee jedhisaarra malee amma isin hundaayyuu hin oolu shamarran emoojii boochaa asirra gad hin dhiisina piliis irratti waan biraatti hojjetama waan ta'eef irratti cufamuu danda'a tiiktookiin. Kanaafuu ani gorsi kiyya guddaan shamarran dhiiraan nyaattamtee dhiira biyyaa fidattee dhalaan biyya kanaas jammarri nama jalaa naftu isin jala deemtee jaarsa keessan isin miidhee maal jedhe jesunniin beeksifadhaa imbaasitti. Shamarran sunillee of eeggadhu atillee itti gaafatamummaa jalaa naftu waan ta'eef. Argitee miti itti gaafatamummaa jalaa hin haftu waan ta'eef atillee itti qophaa'e inshaallah. Maaliifi sababbii kan kee lubbuu ushuu dhabaa jiranii sababbii kan kee namni of ajjeesutti jira. Maaliif akka inni bultii qabu osoo beektu isaan jala deemtee hudduu jala raaftee birrii sii kennaa akkana sii godhaa makiinaa sii bitaa akkana sii godhaan dhiira nama dogoggorsu jirtanillee dhiirri sunillee kajaarsitanti osoo qabdu shamarran biraatiin si fuudha jettee janajjantu sunni. Mucattiin sun osoo duubaattillee marrajaan inni akkasitti haasaa ture manguututu jira. Isinii galee kun hundinuu isiniin oolu waan ta'eef inshaallah guyyaa tokko namoonni hundinuu biyya kana keessaa yoo galle Itoophiyaa galtan. Itoophiyaa eessa abbaa keessanitti galtan Itoophiyaatti boolleedhaa gad hin baatan inshaallah. Maaliifi hojjetamaa jira waan ta'eef hojiin guututti hojjetamaa jira. Namni ishee ajjeese biyya kana keessaallee bahu biyyatti hin hafu. Biyya keessaallee bahu biyya biraatti hin hafu. Mootummaan Itoophiyaa harka dheereffatee jira, hojjetaa jira. Ijoolleen mana madaamii jirtan
hundumti keessanuu amma wanti isin sodaatanii sammuu keessan gadi cabsaa deemtaniif hin jiru. Wanti isin birrii nyaattamaa deemtaniif hin jiru. Kanaafuu imbaasiin waa hunda isin dalagaa jira. Imbaasii faana bu'aa bahaa. Sooshaal miidiyaa feesbuuka qabanii, tiiktook